murtee sudaa deemani. Nuti joonte askuula asitti haa barattu. Nama wukkilummaa qabu wukkilummaa nama itti kennitu ni qabdaa hin qabu. Hayyee akkas taateen akka inni tamallatteessiteeti. Mana barumsaatis oliin jijjiiraa fi naan hin jenne ati. Koko Rizko. Akka hanqa inni fixatuun barbaadan. Gizee inni fitate booda atis jalarraa kaaftee waan ta'e himta. Sanirra dhaabbanee dubbii laallaa obsa. Ni fitadhaatiin. Gaaffii deebis wal mormii gama booda deebitan itti fufee moo. Yoo gizee deemu. Ela emea nafite. Michi gizee deemu. Riskoo si ID dabarsinaan anjaan. Michi yoon tummanaa yoo turte na bira yoo turte barnoota barattu. Riskoo barnoota michi yoo tanaa yoo akka tasaa ka hidhamtu taate. Riskoonis tanaa dura taa'u jirti. Riskoo yoo akka tasaa ka hidhamtu taate michi yoon tee barnoota kan dhabne na bira tasaa deebitu. Michi yoon tee barnoonni si asaa deebitu yoo akka tasaa ka hidhamtu taate. Yoo dhimma lesbiyaaniitiin hidhamte immoo amata 5 takkaa 3 ol malee si hidhuudhaan ta'anii dhimma lesbiyaanii si birallee kuttee barnoota dhabduu na abdadhuun jeen ciyoon ta'e na tasaa deebitu. Ragaa haleessinee bikka kana akka ati hin qabne si baafna ragaa qopheeffattee waan kanaan jechuudhaan tursamoo ni hidhamtaa qaraatii asii haa qaraatu jedhanii ilmoo qara yoona lubbuudhaan jiraadhe bar ilmoo fi haadha biraan fadhaa tabiroo immoo haadha mana hidha silaa ana faristiin ilmoodhaan miti wani na yaachise. Ana silaa tabira mana hidhaatii baasuudhaaf yaadii godhuun qabamu haadha. Rizko. Ati wali darbaan deemaluu amma haasoo jirra. Awwaas usnaan jettee na kan inni naannaan wani naan jeen haasoo. Jalarraa kaaftee mataa obsi waan tana ni finaa Rizko ni finaa. Haasoo bara isteep wal jala galchaa yaa'u jirra malee jecha afaaniitii gara magaabii yaadimaan rabbe. Rizkoon haa dubbatu wanni isin jaasin jirtu. Haa dubbatu rakkoon deemaali badhaasa. Rizko dhaggeeffadhu. Dubbii jalarraa kaaftee waan sinaan deemu jirra amma immoo kirikiri afaaniitii ati usoo. Noosanii midhaabbadhu Rizko god. Ati maa eenyu goota? Gizee Yaa'iin goone barriskoo dhaggeeffadhu laal haa fixatu sanatis ni himatta. Akka inni isteeppiidhaan galchaa fi deemu jira malee ambeekkadhu bikkitoo inni jecha irra jeefi jecha inni irra jeefu wala faanfidhaa fi deemu. wal ni sirreesseef jettee tasiitii sirraa hubadhaadhaa hayyee. Mee badhaasa mee obboleewwan olaanaa jechuudha. Maamada fi na dhaggeeffadhu isiniif hin ibsa gutakka. Rizkoo teenya na dhaggeeffi. Waan goonu haa inni kun fixatu nuti qabxiilee bakka itti qabachuu jiru hedduu jira bakki itti isa qabnus hedduu jira taati dubbattu tana nuti qabannee jirra si galee haqa kee akka hubanneeti haa fixatu obsa goradhu ati. Ifam ogguu takka wannaan jechuu barbaadu badhaasa ogguu Rizkoon waa takka keessa kaayyachuu barbaadde. Wallahi ni kan Rizko. Obsi mardi. لا أنا سيخنا بطانات سياية مجدد. Carraa bareeda kanaaf Rizkoos ni haasofte akka gaariitti haasofte. Gaaffii nama Rizkoon kaaste. Gaaffii nama Rizkoon kaaste gaaffii bareeddu. Isiif gabbuuse moo namaaf buuse warra mootii taraa buuse. Nam tokko buusne. Waanuma Rizkoon jechuun waanuma Rizkoo waanuma namni jechuu qabu jette Rizkoon. Odeebi jecha haqa kee gaane seeraan eeggadhu obsa fi gadhiisi hayyetti fufeeti. Rizkoon wanni jette. Silkiin taaniin keessa jirti isin silkii lamaan jirti hayyetti fufeeti. Rizkoon wanni jette dhugaa. Isii dursa moo ilmoo dursaa? Jarri viidiyoo harkaa qabu. Amma mo'a waan jennu mo'a taatuma san guutuun nuuf fiti irra deebisuuf fedhee Rizkoo san booda ammas bikkoota takka bikkoota isin silaa gaafii ta'u taatuma san nuuf fiti. Naa qabadhaati taan. Asirratti jarri viidiyoon deema. Viidiyoo harkaa qaban. Ragaa isaanii qulqulleeffatanii viidiyoo harkaa qaban. An jalqaba Rizkoon hoggaan sodaadhee akkasumas bira seeni jeen qaamni san qaama baqataaf mormu. Qaamni ni bira seeni jeen poolisoota miti. Jarri poolisoota ta'us hin beeku ani irraa dura dhufa. Huccuu siviilii qaban. Huccuu siviilii uffatanii deeman.
basaasaas quban qabu nama deemus quban qabu riskoo eega qaban booda kanaa himte namaatu na barbaachisaa jira tanaan jette riskoon ilmooti mana naa deebisinaan jette muciyyoo mana deebiseetumaan bahe guyyaa sadeessaadha guyyaa sadeessaa mana murtiitiin jira dhimma baqataatii fi mana murtiif deddeebi'uu jira qabaqaa tokko qabna Somaalilaand keessatti Abbaas jaaniin nama hayyama mana murtii deddeebi'uu qabu Abbaasii wal mari'annee riskoon yoo CID seentee keeziin si mana murtii akka dhiyaatu taate isiif halaaha isii qofaaf miti baqataa 11,000 halaaha Oromoon akkana gootiin hin jaani dhimma tana keessa seenin jeen Abbaas keessa seenee nagosheet godhee riskoon biyyarraa mana murtii deeytee osoo itti murteeffamne walaba baatee biyyarraa akka baatu akka godhamu dhagee asirra qacolletti riskoon yoo mana murtii seentee itti murame balaa guddoo nuufillee qabdi biyyaafillee qabdi dhimmiti leesbiyaanii haalaan baddu biitti biyya islaamaati akka biyya jeeti waan biroo maqaa warabshaa birootiinse maal irraa qabdiin taltii nama kanneen ragaa yoo qabaatte ana gaafattu jeetiin tabir oolan edaan dubbii sabriin mana isaa dalagaa irraa dhuftee fi maamata liyyi maabara walitti qabatee bosaasu maamata liyyi yommuu godhatu walqixxaannee jira sooshaal miidiyaa gubbaarratti sodaa qiyyaaf na baarsite jee mataa wal qabadhu waliin tuqinaa isin lachuutu waliin tuqinaa narraa amma gaa maamata liyyi kun gaa guyyaa mana isaanii dhaqatan namaan bakka obboleeyyu anaa miti maabara boon amni mana wadaa jaasseet hogguma kana dheeyte wallahi namni guddoo xiqqaan bakka manni tokko kanuma bakka guddoon tokko kanuma abbaa fedheeti mana gartee kanama gartee nama dandeeyaa tokko amma gaa nama bikka kanaa kanarra na darbu chinna ol darba jee namaan aniyyaatiin beekadhuma wanni si qoccaa takka namni karaan ati hin beekne tokko waan akkanaa kan isarra fide sagal maqaan kaaftu gin namaan bikka guddaadhaa gartee eeggannu yoo Oromoo miidhamte biyya tana keessatti isa qabna jennee eeggannuutu nayaamee bikka san goolii tana keessatti kan darbu seeru na godhe ayyoona wanni kun waan amata shan wallaahi lazim nama amata shan itti murteessuudhaa deeman riskoo mana kana waan qabdu guutuu kannii fi keessaa gabdoo jiru wallaahi amata shan harkaa baasuudhaaf nama san niin kannaaf wareegama mana hidhaatis keessa tureetiin beekan Muhammad Aliyyi kun jee miti jiwati jaan ammaanti amata shan itti murteessuudhaa deemani na bira barattaa jee idda jecha san fayyadamu ana mana hidhaatii na baasuudhaaf yaalii godhuutu irra dursamoo أنا كان من هنا ولا دربي قراتي متجون تاني برتها قراتو رقم أنا قراتي داتي مباسافي رزقكم متجون تاني فرادي ولا كبدا هين كباية فرادي ولا كباتي أني Muhammad dubbatte amma riskoo galatoome achumatti nuu qabi Muhammad atilleen obsii ogu takka jidduutti isin jidduu dubbadhaa gaafii riskoo itti daadhu inni deebis ayyee deebisiif mee gaafiin riskoon gaaftee rabbi haa kabaju gaafii bareeddu kaastee riskoon gaafiin isiin kaastee gaafii obboleettiin teenya reefu kaastee wal qabata. Tokkoffaa hoggaan duree amsan maaliif akka yaamanniin beekaa warra yaame sanoo eenyu akka taanniin beekaa hoggaa akkamiin hubadhe gaafii tanaan addeessanii baase jalqaba hoggaa na yaamsisan
halkan sa'aatii guyyaa duraa nama nurraa miidhu jiran nama bika hedduun miidhamu jira. Sodaa qabna. Riskoo hoggaa dura akkasii barbaadan san wanni niin sehee manguddoo jarri dureessa firraan qaban. Huccuu sibiilii uffatan. Riskoo akka leesbiyaanii barbaadan kan ittiin beeku. Laf bika dhaabbattuu ka'e. Bika teessuu ka'e. Daddafee kottu nama tokkoon dubbisin. Maaliin see hoggaasan akka waan riskoon barbaadamu jirtu takka galgala san dura mucaa tokko ha tiktoka dalagoo beeyta mucaa oromoo jiru halkan san asii baafne mucaan san bahee Itoophiyaa jira. Ajjeechaadhaaf san malee mucaa tokko mucaa Maammad Jaaniin tokko ajjeechaadhaaf fuunee bikka biraatti awwaallee turre. Riskoos akkasuma barbaadu jiran seetiin riskoo daddafee kottu asitti harkatti bikkitti yaamamte mooraa ministeera deebisanii qubsiisuutii fi dhimma namoomaa keessa. Bikkiti san bikki qacoollan nagayaati jeetii yaame. Hoggaatan mudhii na cittee isanitti taa'imu. Riskoo dhuftee kararra jirtu shakke jira kana. Shakkeetiin daayireektara waajjira saniitti dhaqee uummata dhufe kananiin shakke kanatti riskoo barbaadanii gaafadhuun jeen. Hot ol yaamtee biiroo neetee walumaan gatteenyee viidiyoo nuti as kana mudhii michuma na cittee wallaahi qacollatti hirrifan. Deebii jechuun hin danda'u yoo isiin ka deebitu taate gaaga'amaa dhufuu deema jirri miliita wanna poolisa ta'uu baachii isaanii nu garsiisan. Hoggaasa waan akka godhuu hin danda'u. Riskoo itti yaadee isii qabsiisuuf jalqaba beekee isii waan akkanaatiif barbaadamtii beekee hin yaamne. Silaayin san beekee hin yaamu. Baafadhuun jala. Anaafis balaan qabdu baafadhu jechuun nam takkaaf balaan qabdu. Amma eegaa yaamee booda immoo anallee miti nama biraatiif illee balaa qabdi. Riskoon dhufteemi hoggaan dura akkasitti ol seenee riskoo hararra qabee jeen riskoo jirri leesbiyaaniif si barbaadan. Maaliif akkuma isiin jette akkuma amma riskoon jette kana maaliif si barbaadan waan si boo ijoollee takka akkanan na barbaadu jira. Isaan ta'uun ooltu lakkii riskoo akkasii mi dubbii. Viidiyoo leesbiyaanii harkaa qabanii. Amma fuudheetiin alayyooniin isaanii kanneen dhimmiti siitu mootummaan jalan deemtu jee poolisa harka seennaan namni isiif dhaabbatu hin jiru jee hoggasuma agaasime kanne. Riskoon kun as ta'e isiinis jette mana gaadaa takka qaruurarraa dalagamtee jirta achi keessa ol naqee eenyuttiin kan agaasime kanne. Amma itti gaafatamichasii guututti agaasime riskoo qofaan badisanii nama 11,000 yoo badii balleessan na barbaadan mootummaan yoo isaan tolchan na barbaadan mootummaan anaatu nama san kanii kada dhufe ganamuun nama hidhaarraa baasan deengadda viidiyoo kan waraabee arguun dhabdan mucaa mataa 8 hidhame waa takkaan hidhamin kabaaf arrallee akkasuma baasu jira. Riskoon gaafiin isiin gaafatte talamadaa anaa dursa moomichi yoo dursa ragaa jarri qabu nagarsiise mana murtii yoo dheeyite itti muramtii beekee hoggaasan. Riskoo tana fuudhee karaan geessuun qabu. Riskoo siin baasa jeeni hoggaasanii baallama seenuuf hin danda'amu. Hidhamuuf deemtaa arke. Dhimmiti san akka achi dhaabbatu agaasimee wajjin dubbannee agaasimee naan jettu akka godhuu hin dandeenye. Ammata shanii hidhamtu akkamiin beekuu dandeessa? Ammata shaniif kanneen. Seera lesbiyaanii isaanii dubbata obboleettii biitii biyya Islaamaati. Okay, lesbian ta'uu do they have any evidence ni qaban? Evidence gayaa ni qaban? Viidiyoo dalagamtee harkaa. Hin qaban maa akkana jettaa sidan maxaa akka chaaseessa akkana maa jettaa akkana waan nama dhabanii. Turchumaani nama kudha takkatti fidanii namni kudha takkanu turchumaana afaan kiyyarraa dhiirti nu fuudhuu dinne dhalaan akkam taanaa hajannu jechuma san turchumaananiif malee jecha kana taanaa akkana jee abadan viidiyoo biroo ledhan as baaseef viidiyoo biroo sarchi godhetiin mucaa san jala seenee aktuu lesbiyaan si kooydo was ana lesbiyaan kanin jee viidiyoo sani mucaa san jala as baaseef yaa galatoomu Gaafii si hafita gaafii siin kaaftee hafita gamballi. Injuru wanni isa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubatin inni ma gaafii jechi inni jee tokkichaani hayyee na jala deeme na jala haajine Warqaa sana kiliin godhin after that. Warqaa sana jeese harka kiyya Meeris ko kuta naas Muhammad atille naas agaree fulleen hin dubbadda jeen isinii dhaabu jira. Muhammad
ati akka himtetti nama dhimma baqataa kanaaf dura bu'aa Soomaaliyaa qofa osoo hin ta'in akka gaanfa Afrikaattu himte kana jechuun itti isiin baates jirri evidensii guutuu qopheeffatee isii karaa prosecutoraa dabarsuu deeman Abbaas nagosheet godhee mirga qabduun isiin resign gootee yookaan revoke godhamee akka biyyarraa baatu godhame. Biyya kamirraa akka baatu Somaaliyaandirraa akka baatu. Eessa Lammii Itoophiyaati. Si lammii Itoophiyaati. Akka baatu. Deeggarsi weellisaarraa naa godhame ni jiraan biyya si yaggaluu hiyyaaf deeggarsi weellisaa si godha qaba. Biyya si galchuudhaaf. Gargaarsi si godha. Osoo xabaqaan legal clinic process isaanii eegaliin dura Abbaas nagosheet godhisan. Gaafiin si qaba obboleessa jedhu sorry gundubbadhu waan biraati jechuudha. Okay, keesii isin hidhamnaan keesii sinuma dhufte immediately moo atiititu faaloo godhu jira. Keesiin jalqabarraa aanaa miti kan qabsiise jaamee shakkamu jiru haa kamitti si dhufte Wanni nan jee dhimma